bultiin akkanuma jabeeffatamti. Ansi dubbifadheetiin samboo ergatiin hayyamtee warra keessanitti ergadha malee. Na abbootii keenya kan ilaalu jirtanis warri magaalaa jirtanis waan akkana durummaatti jeqisaasanii anallee naqisaasan magaalii. Sanuu waa hedduun itti baasee jaabarti lafa naqqooneen. Ajaa'ibaati. Dhugaan jirtu ijoolleen karaa miilaatiin suudii seente irra guddaan takka rakkoo hangana hin ja'amne keessa dabaranii as dhufanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoonni Abdii Sha'oo. Hundi keessanuu gaa kan mana teessanii TV jala teessanii akkasuma kanneen bakka bashannanaa garaagaraa bakka bunaa teessanii telefoona keessanii nu hordofaa jirtan hundi keessanuu dhiyaadhaa isiniin jenna. Egaa naaf sabriin sagantaa keenya kan guyyaa Friday yookaan guyyaa Jumaa qabannee deebinee jirra. Sagantaa keenya har'aatis mudannoo obboleettii teenyaa maqaan ishee Halimaa Usmaan Alii Jaamti. Obboleettii teenyaa qabannee isiniif dhiyaannee mudannoo tana hundi keessanuu itti dhiyaattanii yookaan immoo dhaggeeffattanii nu waliin turaadha. Nu waliin turaadha. Akkasuma isin waan dhumarra jettee jira. Yoo isin taate maal gootanii maal namaa dhaamtanii maal isiniif fakkaataa yaada keessan. Gahee kana keessatti. Egaa yaada keessan bifa koomentiitiin gargaaruu dandeessanii namni hedduun akka irraa baratu sheerillee godhaa isiniin jenna. Ni jalqaba. Jalqaba. Egaa jalqaba. Egaa mudannoo qabdan himadhaa jettanii anis mudannoo jiruuti yaataniin jireenya kiyya guutuu itti ifu wareege ammallee mudannoon hanga ammaa hin irraanfannee jireenyaan amma keessa jiru akka ibiddan nama gubuu keessa tana keessee isin wajjin qooddachuun fedha jette Haliimaan Usmaan. Maqaan kiyya guutuun Haliimaa Usmaan Alii naan jedhanii kaniin dhaladhee guddadhee godina Harargee Bahaa magaalaa Dadar keessa yoo ta'u amma bakkiin jiru biyya Suudiiti jira. Egaa jireenya maaliin jee himaa miti haa ta'u garuu mudannoon tiyya akkanaan eegalti. Yeroon barattuu turee barattuu kutaa 6 ta'u warri kiyya akkan nama naan takkaa argee hin beeynetti heerumu na godhan. Akkuma beekamutti Oromiyaa guutuu keessatti wahuma wal fakkaataa jira. Magaalaa malee baadiyyaa kan baadiyyaa hundinuu wal fakkaataa. Egaa yoo amma jijjiiramee jettee erga jijjiiramuu eegale malee dur tokkuma garaagarummaa hin qabu. Egaa anis yeroo qaadhimaan naa dhufee heerumuu ni feetaa yookaan nama itti na kennuu deeman san ni jaalattaa sii tahaa ja'anii jee na gaafates hin jiru. Namni sii gaafates hin jiru. Maaliif jennaan akka aadaatti intalti dubraa heeruma ni fedhaa jettee hin dubbattuu ni qaanfatte jaanii waan amananiif. Egaa qalanii nyaatanii aruuza godhanii ana umrii 14 isaa umrii tiyya dachaa natti deebuna kannanii. Innis fuudhee na galfate akkuma aruuza baadiyyaa kanuma ollaa firri dhufee hellee dhawanii si gaggeessan garuu nam tokkollee rakkoo ati keessa dabaruu deemtus si hubatu hin jiru. Waan biroo dhiisii namni maal jaalatti je'ee si gaafatu hin jiru. Eega gallee aruuza yeroo seennu fedhii takkan qabu ture walqunnamtii saalaatiif garuu dirqiin osoo ati hin feene goota haa ta'u garuu sanis dandeetuman keessa dabare. Yeroo torban takka guunne abbaan mana kiyyaa kan na fuudhe hedduu nama jarjaru ture. Ani immoo nama suuteen ture. Silaa akka isaatiin guyyaa tokko waliin turuun ni ulfaata. Nama amala hinaaffaa qabu tokko ture waan ta'eef. Egaa torban tokkoon boodaan uleen natti fiiga. Harkaan na qabala. Akkuma fedhe na godhuu ture. Anis yaabada dhaluma heerumte ta'uun qabdii garaa ja'uuniin obsee torban tokkoo fi guyyaa 4 ture. Garuu nin dadhabe ulee fi lola isaa gara mana keenyattiin sokkuu mudadhe. Sokkuu jechuun jalaa gara mana isaanitti deemte jechuudha. Guyyaa takka eega bullee booda namni maal taatee dhufte naan je'ee hin jiru. Ija kiyya ka'ii ta'ellee garuu ummaan tiyya na laalteetuma obsi akkanuma dabaranii bultii jabeeffatanii jettee na gorsuu turte. Guyyaa lammaffaatis ni dhufe inni jechuudha. Egaa dhufee abbuma dhufe kun abbaa mana isiiti. Egaa dhufee abbuma kiyyaa waliin haasaanii maal taate maaliif dhufte osoo nan gaafatin Haliimaa ka'ii jaarsa keetii wajjin gali naan jee abbaan kiyya. Ni yaadadha ummaan tiyya
miyyoon tun miyyoo tanaan akka hin lolle itti himi yeroo abbaa kiyyaan jettu san malee waan takka hin jenne anis ajaja abbaa kiyyaa guutuuf ka'eetiin jala deeme. Jireenyi baadiyyaa akka jireenya magaalaati miti. Subiin kaatee faxara gootee abbaa mana keetii kennitee sanbootas rafuun hin jiru. Guyyaa osuma ati asii achi fiigduu dhihaa. Osuma kanaan jirru anis xiqqoo jireenya jaarsaa waliin Xiqqoo baruu xiqqoo eegalee. jaarsaa wal baruu eegale. Osuma akkana jirru ji'a ja'a geenye. Egaa baadiyyatti ji'a ja'a erga heerumtee yoo osoo ilmoo garatti hin qabatin turte maaliif isiin tun garaan godhanne amala warra magaalaa san eegalte kakiniin liqimsuu san ja'anii abbaa mana kiyyatti hasaasan. Innis guyyaa tokko dhufee ati maal fudhachaa jirta hanga ammaa akkamitti garaa godhachuu oolte je'ee na gaafachuu eegale. Anis waa'ee garaa godhachuu waan inni irraa beeku hin jiru ture. Wanni inni na gaafatu irra guddaan naan galle ture. Egaa akkuma durarratti isiniif ibsuu yaaletti nama jarjaru ture. Achiin guyyaa san loluu eegalee anis reebuu eegalee. Reebuu jechuun dhahuu, itti fiiguu, loluun, mana keessaa ari'uun jiraame sani reebuun. Guyyaa san anis deemeetiin ollaa keenya tokko oolee galgala gale. Silaan galuu baadhee bareedaa ture. Haa ta'u garuu yeroon galu wanni nyaatanis mana waan hin jirreef eessa ooltee eenyu bira oolte je'ee na eegale. Akka fedhu na godhee maaliifin dhaladhee hangan ja'u takkatti na tume. Anis gaggabee eessa akkan bule of hin beeku ture yeroo garamni ga'u. Egaa ganama yeroo bari'u inni rafuu ture. Ka'eetiin gara mana eessuma kiyyaa dhaqee eessumni kiyya hedduu na jaalata ture. Yeroo ganama sana argu fuulli kiyya iitawee ture hedduu rifate maaltu akkana si godhanii hufte je'ee na gaafate. Anis yeroon isa argu waanin itti himu wallaalee bineensatti si kannanii arra booda achitti hin deebitu naan je'ee na sossobee waliin gara manaa ol seenne. Guyyaa lama booda jaarsi kiyya dhufee na galchaa jechuudhaaf eessumni kiyya yeroo inni dhufu mana hin jiru ture. Jaartiin eessuma kiyyaa fuutee ollaa na keessee olla. Egaa eessumni kiyya yeroo gara galgalatti ni dhufe. Yeroo gara galgalaa ni dhufe jechuun baadiyyatti ooyiruu oolanii achirraa galanii yeroo gara galgalaa ni dhufe. Isaa mana jala taa'ee lulluuqatu. Lulluuqatu jechuun baadiyyaa Harargee keessatti mana namaa waggaa dheedhe galgala mana jala teessee lulluuqata. Afaan kaattee idaachuu abbaan manaa hin jiraanne akkas lulluuqatu jechuun sanii. Isaa lulluuqataa jiru yeroo argu ka'inarraa deemi asumaa je'eenii aree. Eessumni kiyya nama sheekaa kabajamaa ture ganda san keessatti. Egaa abbaan mana kiyyallee guyyaa muraasa booda dhufee na galchuuf yaalus eessumni kiyya ni dide. Manguddoo hedduu ergatee ture. Eessumni kiyya dhumarratti akka ana gaafatan yooniin ani hayyame akkan galuuf manguddoodhaaf hime deddeebi'ee guyyaa hedduu booda. Anis yeroo na gaafatan muraa mataa kiyyaa je'eetiin didi bagaditti. Achiin akka niqaa narraa eegu gaafatan. Innis baasii meeqan itti baase je'ee akka nama horii magaalaa bitee galfatetti na lakkaawee manguddootti himate. Garuu eessumni kiyya gurra kan nuuf didee waan ati isii gooteettu irra guddaa je'eenii akka na hiiku itti hime eessuma gaarii. Sanuu waa hedduun itti baasee jaabartii lafa na godhanii. Ajaa'ibaati yeroo. Innis na hiikuu didee garuu osuma akka jirru mana barumsatti deebi'uudhaaf takka erga heerumtee akka duraanii sanitti wanti hundi takka hin taatu. Namni akka nama waa irraa irratti ilaalamta. Namni gariin bartuun heerumtee baatee galtee siin ja'anii akka waan ati waan hattee takkatti si ilaalanii hin amantuu maaliif akka ta'e hin beeku. Waliigalatti takka heerumtee yoo baate kabajni ni xiqqaatti. Osoo akkas hin jirru waggaa lamaan booda anis hifadhee jireenyi natti bushaa'ee ijoollee Saawudii Arabiyaa deemtu
takkaan wal baree anis isaanii waliin deemuudhaaf murteesse. Deemee paaspoortii baafadhee akkan deemu hayyama warra kiyya gaafadhe. Garuu ijoollee wal bareen karaa miilaatiin dallaalaan deemu waan turan. Garuu ijoolleen wal bareen karaa miilaatiin dallaalaan deemuu waan turaniif maallaqa warri xiyyaanaa kannan fudhadhee anis osoon gamaa gamana hin jedhin Somaaliif baase. Yeroon achi gahullee geetiin jira jee warra xiyyaata walii hime. Isaanis maallaqa naa erganii yeroo isiin Somaaliyaa keessatti jechuudha. Isaanis maallaqa naa erganii akkasitti bu'aa bayii meeqa keessa bahee beelaa fi dheebuu beela jireenya ilmi namaa keessatti ni jirti jettee yaanne keessa dabaree warri dallaalaattis akka fedhan si godhan. Saawudii gahee turtii 7 booda ancarraa qabeettiin ture malee ijoolleen hedduun tabeelaa fi dheebuun duutees numa jirti kararratti jechuudha. Dhugaan jirtu ijoolleen karaa miilaatiin Suudii seente irra guddaan takka rakkoo hangana hin ja'amne keessa dabaranii as dhufanii. As erga dhufanii booda irra guddaan isaanii dallaalumaaf dalagan malee wanni isaan irraa fayyadaman hin jiru. Egaa kana hunda akkan keessa dabru kan namude xiqqeenyaan naman an hin beeynetti naman an hin jaalannetti yeroo an jaalala hin beeynetti ijoollummaa xiyyaa fi dubrummaa xiyya qisaasanii anallee na qisaasan arra waggaa 24 jirra umriin isii jechuu arra waggaa 24 jira mee akkamittiin deebi'ee dhiiratti heeruma mee isinummaan naa himaa. Egaan gabaabse malee wanni na mudate hedduu jira. Kan hin dubbachuu hin feene kan hin rabbuma irratti dhiisee jira. Akka abbootiin keenya hin baratiin irraa barataniif sheer gootanii nama hedduu naa geessaniif fedha galatoomaadha. Waaw hedduu dheertuudha. Seenaan tungaa seenaa ulfaattu sabri durarratti yaada mataa keetii maalirra kannitameeti? Dhugaa dubbachuudhaaf. Akka isiisanittiin bootaa isiisaniif buuseef ilaalee wallahi moolaarii na tuqamtee jirti. Goguun dura dubbisuuf na dhagahame bakka ni jira. Min beekaa wanni jireenya baadiyyaa kana. Ammallee ni jira wanni akkanaa kun ni beekame. Ammaa tana yoo baadiyyaa takka gurdoo kasa deettee ni jira wanni akkanaa kun. Kan hin argis ni jira. Isiin hundaa'u amata 14 kan ijoollee amata 12 kan namni jiraatu jira warra baadiyyaa. Akkam akka godhan maaliif isaanis waan hin baratanii fi bila kan hundaa hojjetanii abbootii keenya kan ilaalu jirtanis warri magaalaa jirtanis waan akkanaa kana dhaamsa dabarsaa fi wanni akkanaa kun hedduu takka shamarran keenya dhaabbachuu qaba wanna kun. Shamarran keenya kan biyya arabaa jirtanii irra guddaan takka yoo rakkina faamiliitiin wal maratanii deeman ta'uu danda'a malee xiqqishaan takka irra guddaan takka rakkina akkanaatiif deeman. Bakka ni jiraan wallalanii xiqqeenyatti heerumanii jiruun faamiliin faa waliin bu'anii waan adda addaa gizee kan nuuf deemanii faa jalaan jiran wanti jaaniiti akkatti heerumanii hedduu takka ulfaataa anis dubartiidha bakka isiisan natti ni dhagahama inni keessa nan dhiifama hedduu takka bakka ni jiraan obbaleetti dhiifaman jaanii wanni si mudate kana waa hundaafuu alhamdulillah keessa dabartee jirti. Ammallee bikka jirtu tana irraa rabbiin bikka guddoo si wanni haa jedhu jiraan ammallee bakka guddoo si haa gahu. Amma isin wanni guddaan isin asirra jette akkamittiin dhiira amanaa kana booda akkamittiin jee amma waggaa 24 gee xiqqeenyaan na kannanii xiqqeenyaan waggaa isin jettu akkuma ritireefa jettee waggaa 12 irraa hanga 14 jechuudha. Kana jidduutti heerumtee isin tuni amma boodoo akkamitti dhiira heerumtime waan bila kana keessa dabarte. Dhugaadha akkitti dhiira heerumtu xiqqishoon ulfaata garuu maaliin beekta amma bikka kanatti sun jireenyi baadiyyaatiif jireenyi magaalaa addaadha. Namni akkuma warri baadiyyaa yaadu san warri magaalaattis yaadu. Nama baratiin nama isii abbaa isii ta'utti kannanii jiranii hedduu takka wanni uleenis reebuunii ture tumuunii ture sababa kanaatis jiltee ta'uu danda'a. Garuu amma waan bikki isiin jirtu kuni bikka ni jiraan firiidanii isii jiru ni jiraan maftii isiitiin nama mirgisiitti kabajamu nama jaalattee jaalattee abbaa filattee heerumuu dandeessu. Maaliif atu ni jiraan jabduu waan taateef taariikha hangee kana baastee himtee namni akkatti taariikha hangee kana akkana jettee nama jaalatu sanitti himtee maaliif wanni hangee kana istoorii hangee kana hojii yoo as fudhatu taate yoo walii galtan taate jaalalli ni jira ammallee obboleettii biyyaa sun waan wallaalummaan si godhamte waan taateef malee
Amuun kan Wanni hundi akka jire namni hundi akkasii miti magaalaa. namni hundi takkaa miti dhugaadha. Yaa garaagarummaan magaalaa fi baadiyyaa jidduu jiru baadiyyaan aadaa duratti itti deemti. Nama ifiin fedhan nama firaa nama isaan kabajan nama walitti dhiyaatanis kannanii magaalaan immoo xiqqashoo barumsaanis wal dhabdii waan xiqqashoo barumsa qabaniif dubartii takka nama isiin jaalattetti gaafatanii kannan jechuudha. Magaalaa keessas hundaa miti jechuu hin dandeenya tokko tokko hin gaafatan. Dubara irra guddaan gaafatan ammallee garuu immoo yoo hin jaalanne nama sana isiif hin taane hin haan taane illee ni dubbatti. Irra guddaan ammasiin maaltu jira seerri amma jiru jechuudha. Intala sii dubbifata dura. Ansi dubbifadheetiin sambooda ergate na hayyamtee warra keessanitti ergadha malee akkanuma lafaa kee gartee warra keessan intala naa kannaan akka dursun hin jirtu jechuudha. Wanni akkanaa kuni magaalaa keessatti ni heddummaatu ijoollee magaalaa ifeetti. Jamar ijoollee magaalaa ifee harka qabdee namatti fitti malee. Harka qabattee mana fidde jechuudha. Mana fidde malee akkasii miti. Na baadiyyaa keessatti heddummaata wanni akkanaa kuni. Amma bakka kanatti akkamitti abbootiin keenya ka baadiyyaa kuni waan kana baratanii intala isaanii takka gartee waan akkanaa kana mudannoo akkanaa kana keessa akka hin dabarre godhuu danda'an. Sila wanni YouTube keenya kana fa'aa hordofanii bareedaa ture garuu warri magaalaa warri akka fira baadiyyaa qabdanii dhaamsanii jiraan ni dabarsa. Akkana ni jiraan. Wal barsiisuudhaaf. Wal barsiisuudhaaf maaliif isaan qabu. Namni baadiyyaa beekaa magaalaa fira hin qabne hin jiru. Ka baadiyyaatis ka gartee magaalaa hin jirre hin jiru. Hundi wal keessa jira. Amma yeroo amma wanni amma irratti wanni jiru dandeenyu. Uummanni baadiyyaa takka faasi dhagayanis mataa isaaniitiin deeman malee sun hin jiru. Aadaa durii. Karaa amantiitiin itti dhufta. Amantiin bar intala takka nama hin jaalannetti kan naan jettu. Isaan si fudhatanii. Amantiin. Wanni amma jiru yoo jiraate dubartoonni keenya ka magaalaa kabaatee as jala ka magaalaatti dhisi ka baadiyyaadha. Wanni ja'ina bakka kana booda jiraan yoo hin ayyamina didaa nama isin hin ta'in. Yoo harka darbuu taates darbuun bakka kanatti hin jiraan. Normaala waan takkaan namni isin hin taane bultii jechuuni. Jiru tantee bakka ta macarashaa irratti hojjetu waan ta'eef jechuudha mataa kan keetii hojjetu qabda malee namni hojjetu qabu. Kanaafuu itti yaaddee waan hojjetu qabduuf jecha faamilii kiyyanii kabajaa faamiliin kiyya akkanatti mufatuu barbaadu sababa isaanii jettanii akkana hin godhinaadha. Waan mataa keessanii isin qofa waan ammalakkatu waan ta'eef jecha wanta kana carraa nama biraatti hin dabarsina. Carraa keessatti yaada dhiyeessu. Ammallee bakki kun gartee magaalaa baadiyyaan bakka takkatti dhabdu qabdi. Ta magaalaa tuni heerumtee yoo isin taane numa baate ustee hanga ulee reebanii maarree sana hin eegdu. Siigalee ta baadiyyaa tumamtee cafaqamtee baati. Bakka sana hin eegina. Yoo isin hin taane baa'uu ni dandeessanii jechuudha. As keessatti amma akkas osoo hin ta'in jamar ulee warreebuun kuni baadiyyuma wanni hundi wanni haftee ulee magaalaa sana jirtu ulee warreebuun. Yoo magaalaa keessatti ulee warreebuu yoo jiraatte akkuma amma jette kana dhiisanii maddii deemanii waan dhumate akka amma haatiisidha wanni keessatti jettee taariikha kana keessatti jettee bultiin akkanuma jabeeffatamti. Warri baadiyyaa akkas jedhama. Obsiisiin jaa. Ulee namni akkamitti obsame hin obsiin ulee zinjaanii waan akkanaa kana dhageenyaadha. Bikka takkitti kanaan harka faamilii kasanii darbitanis normaala waan akkasitti fakkaata. Nama jaalattanii heerumaa. Nama jaalattanitti heerumaadha. Bikka kana carraa ifiif kan ifiif itti hojjetan zinjaa. Galatooma ayyaana kiyya kanuma qofaa. Anillee egaa yaada guddaa hin qabu warri YouTube Abdee Show hordofaa jirtan hundi keessanuu warri YouTube chaanaala keenya keessa jala jirtan hundi keessanuu maatiin keenya share gochuudhaan namoota baadiyyaa keenyallee amma intarneetii bakka hunda jira viidiyoon bakka hunda daawwidoollee gootanii argitaniif seenaa tana akka bakka hedduu geessu share godhaa isiniin jenna asumaan dhaamsa kana isiniif dabarsina. Egaa isinitti hin dheereessinu wanni dhumarra jettu ni jira. Ani sirriitti qabaatte. Ani yaada hin qabu kanarratti asumaanu yaadni kiyya kadhumaa chaanaala keenya share godhaa nu jajjabeessaa like gochuun dagatinaan isiniin jaa. Komentii. Yaada keessan yaada wanni isin barbaaddu obboleettiin ta'e. Osoo isin taatan maal gootanidha bakka keessan bu'aati. Bakka isiisan bu'aati. Irra dhaabbadhaati yaada keessan kanna. Galatoomaadha turtii gaarii. Nagaan nu turaa isiniin jenna.